Tolo nama kana nama dhiiraati miti nama shamara qoma barbaada dhiiraa miti dhiiratti hin kennu abadan dhiiratti sin kennu ishii amma dhiiratti hin kennu ani bakka zamuun kun jira ijoollee ergee deejabs yaa nama as keessa sabni hamilee deejabs yaa nama as keessa hamileen tante wo hin jabde hamilee te rabbi si hajabeessu amma booda hamileen te hin jabin gaafa hamileen namaa cabde gaafa hamilee ilma namaa cabde jettan cigaasa wanti caalu hin jiru yoo dhugaa dubbanne jechuudha kaameraatu na waraamne malee jechuudha kaameraatu na argine arranaaf shibra gaye maaf shalbate dhugaane arranaaf shibra gaye maaf gateera beruga yoo yaashama harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha guyyaa har'as viidiyoo itti walitti deebinee jiraachuudha viidiyoo keessa garaa namaa nyaatu fi akkasumallee viidiyoo hedduu nama gaddisiisu akkasumas immoo dhimma roozii akkasuma namoonni hin beekne hin jirtan jechuudha sana wajjin wal qabatu jechuudha roozii mucaa akkamii akka turtee fi akkasumallee jalqaba kaastanii namoonni beektan ni jirtu akkuma kanallee jechuudha dhiyeenya kana garuu waan ishee mudatee fi maal keessa akka jirtu akkasumallee haala akkamii keessa akka jirtu si akkasumallee taateewwan guyyaadhaa gara guyyaatti raawwatan maal keessa akka isheen jirtu namoonni muraasni hin beektu namoonni muraasni hin beektan garuu jechuudha haa ta'uyyuu malee waan hedduu nama gaddisiisuu fi onnee namaa cabsutu immoo jira jechuudha dhimma ishee wal qabatee jechuudha muka jigeetti qottootu baay'ata jechuudha muka jigee jirutti qottootu baay'ata kana jechuun fakkeenyaaf mukni tokko gaafa jigu sana booddee qoraansaa abbaan barbaade inni maalis taanaanii hin bobeeffachuudhaaf jedhee qottoodhaan falaxaa jechuudha. Kanaafuu maal isin jechuu barbaadisiinti fakkaate obboleettiin keenya kun akkuma isin beektanii nama akkamii akka turte hundi keessan ni beektu jechuudha. Isa dursa garuu viidiyoo ishee kana ilaaluu qabdu jechuudha. ጀግና ነሽ መሆን ያለበት ሮዚ ጀግና ነሽ ስትይ ነበር ዛሬ ነው ጀግና መሆን ያለብሽ በቃ ትላንትና ነው ያለፈው ዛሬ ላይ ነው መስራት ያለብሽ حضرت زلمو قبل عرفيه حضرت لك كاي برقو امي بس انده بس ياكي كاي برقو انا اشتاقك ربي كي قبل والله علمنا ما يرن كايتين علمنا ما في فوق هركان قبو علمنا ما كافان اجاك غراق داني وسخاك اناسي كان مو ياقي كان بمر ارغم كبروا له دمو تاخر يرن كايتين قبل ربي كاي يرقو كاي دين كانت تقول كاي والله ربي اترك قبتي ربي اترك سقبت ربي كسنجني روزي حاني نما مجلاجيتا حاني هذا ابانا مجلاجيتا حاني صاحبانا مجلاجيتا حاني نما مجلاجي يو قبتن هذا ربي اولاني كف ابولتي والله هذا رحمن كف سجلاجني كايلا قبو قبر الناس وجين دي ابولتي المال والبلد قصد الناس بجد وعدتيا فارتين بجدوا غرمو في كراي ربي سنجابت ابولتي سنك انجروا نكسي Untuk kanan jirtu wal yasru kosakan no bu taganda kun jirtu akkuma sin beektan jechuudha boleettiin keenya kun jechuudha dhimma yookiis immoo akka jaallatti nama wajji walitti dhufte hundumti keessan hin beektu akkuma isheen kiyyaa wajji walitti dhufte turte jechuudha haa ta'uyyuu malee namni dhalamaatee addunyaa kanarratti walitti dhufa wal jaallata gargar immoo hin deema jechuudha namni gaafa walitti dhufu malee gaafa gargar ba'u hin beeku jechuudha har'as walitti ba'u malee bora akka gargar ba'u hin beeku jechuudha. Kanaan maal isin jechuu barbaade sitti fakkaate obboleettiin keenya kun namatti dhuftee sana booddee namaani kan isheen miidhamtee jirtu yookiis immoo onnee jaallatti miidhamtee jirti jechuudha. Maaliif onneen ishee cabeeti kan isheen jiru baay'ees immoo miidiyaa kanarratti jechuudha yeroo jalqabaachuudha akka nama maraatee ta'aatii kan isheen turte jechuudha. Kanaan maal isin jechuu barbaade sitti fakkaate karaa jaalalaatiin obboleettiin keenya qabamtee kan miidhamte tuni jechuudha hanga har'aatti illee jechuudha miidhama sana damdamattee keessaa ba'u obboleessa jabeessu obboleetti jabeessu dhabuun ishee miidhama sana keessa akka isheen hin baanee fi hanga har'aatti illee yeroodhaa gara yerootti akka isheen imimmaan buustu taasiseeti kan inni jiru jechuudha. Maaltu cabni isheen cabde sun jechuudha yookiis immoo miidhama isheen miidhamte suni akka isheen miidhamte suni namni bukkee garee gargaaree aizoosh jedhee yookiis immoo ishee jajjabeessu dhabamuun ishee akkasumas namoonni miidiyaa kanarra aizoo jedhu malee bukkeetti qaamaan argamanii rakkina ishee maal keessaa yookiis immoo akkamitti furamuu akka danda'u namoonni gadi ta'an hin jiran yoo dhugaa dubban namoonni yeroo baay'ee miidiyaa kana qofarratti yookiis immoo lafa mul'ataa qofarratti malee lafa dhoksaatti nama wajjiniin hin taane jechuudha. Kanaaf har'allee taanaan jechuudha obboleettiin keenya kun bo'aati
kan isheen jirtu miidiyaarra illee jechuudha guyyaa akkuma isin argitan guyyaa kaleessaallee jechuudha bu'aa kan isheen turteedha. Sinka injiru wanna akkasi kutaan akkana injirtu wanni asirratti sakaan noobnu tagandaa kun injirtu. Atas abbo ya da murada ke rabbi si hagut ya na ma askesa ya ni hamile de jabs ya na ma askesa sabni hamile de jabs ya na ma askesa hamile tante wo hinjab hamile te rabbi si hajabis amma boda hamile te hinjabin daima tara ta'sir rabotu hamile si jabde wan gara gara di simartu ni beitani hamile isita demitu ka isi hamile jabde bira dabatani wallahi hamile te sarab jabsit gafa hamile nama jab gafa hamile ilma nama jabde ilmi Egaa miidhama ishee sanarratti hundaa'anillee jechuudha namoonni yeroo baay'ee jechaan kan ishee cabsan akkasumallee jaallattee dhabde kanneen isaan jiran dhuguma jaallatteetti onnee isheetti laatteetti abbaa manaa konaaf ta'a jetteetti dhugumaan garaa qulqulluu jaallatteetti kan hin maraattee qullaa hin buusne iyyuu hin tolte jechuudha waaqayyo ishee eegeera jechuudha kana jechuun maal sitti fakkaate namni jaallate akkasuma miti jaallattee gaafa immoo faallaa sanaa itti ta'u jechuudha miidhamti mucayyoon tun kanaan qabdanii garuu namoonni follow barbaachaaf laayikii barbaachaaf sobdanii mucayyoo kana arrabsitan dhugaa waaqaaf lafaati isin hin gaafatamtu guyyaa tokko isin irratti illee yoo kanaan yookiin kallattii kanaan ta'uu baate illee karaa biraallee aarsaa kaffaltu jechuudha sababiinsaa mucayyoon tun dhugumaan jaallattee dhabdeetti bakka gadhiifte toora namaayyuu gadhiisteeti jechuudha yookiin toora nama akkaataa jireenya namaayyuu gadhiisteerti jechuudha. Teessile hojii hojjetachuus ta'e ka jireenya dhuunfaa ishee sagara fuulduraatti itti fufuullee hin dandeenye eenyu mucayyoon kun jechuudha sababa jaalala sanaan miidhamte jechuudha kanaaf namoonni keessattuu Dubaay keessatti argamtanii mucayyoo kana bukkee dhaabbadhaatii roozii jechuudha jajjabeessaa akkasii akkasuma warra dubartootaallee jechuudha miti keessattuu mucayyoon kaleessa jechuudha foloo barbaachaaf laayikii barbaachaaf fi gadi baatee maatii ishee arrabsitu maatii ishee keessa darbite jechuudha miti biyya arrabsitu okay sababa roozii jechuudha miti sababa roozii kan walitti qabdee jimmaan yookiin kan arrabsitu yookiin immoo biyya isheen biyya dhaloota arrabsitu jechuudha kanat argattu laayikii follow garuu karaa biraa aarsaa kaffarta onnee jaalala dhugaatiin madoofte akka kanatti xiqqoosuun kee hin kaffalta jechuudha kanaaf maal sin jechuu barbaadan namoonni keessatti dhiyeenya qabdan gargaara jajjabeessa amalaa illee siqaate jechuudha miti jireenya dhuunfaa ishee gara fuulduraa abdii gara fuulduraa haareffattee akka deemtuuf boriif immoo muuxannoo akkasumallee wanna akka irraa argattee gara fuulduraatti fuftuu fi jajjabeessuun dirqama isinirra jira jechuudha. Kanaaf iyyuu akkas godhaan dhaamsa kiyyaa fi ergaa kootisin jechuu barbaada. Namni keenya gaafa kuftu gaafa mucayyoon tun jalqaba kuftee jechuudha yookiis immoo gaafa mucayyoon tun jalqaba bu'aa turte namoota hedduutu galdeef jechuudha. Amma garuu erga isheen jireenya zibirriqii takkaallee jireenya dhuunfaa eegaluuf kaatee yeroo harkatti illee gara fuulduraatti dhiibdee didummoo jechuudha. Azee bitanii jechuudha seenaa kaleessaatiin waan isheen kaleessa gooteen jechuudha namoonni arrabsitanis ta'e namoonni haamilee tuqxanii kan keessan kaameraatu hin waraabne yookiis immoo gadi ba'ee miidiyaa irratti hin baane malee jechuudha miti gaggeessaa amantii kamis ta'e dargaggeettii ta'e waan isin hojjettan cigaasaa wanti caalu hin jiru yoo dhugaa dubbanne jechuudha kaameraatu na waraabne malee jechuudha kaameraatu na argine malee namatu na argine malee miidiyaatti hin baane malee kan koos kan keessanis kumaatama hedduutu jira jechuudha kana hin dagatinaa dhala namaa ta'e immoo guutuun dhalatee hin jiru dhala namaa ta'e immoo kan hin dogoggorre tokko raawwatee addunyaa kanarra hin jiru akkasuma immoo jechuudha miti dhala namaa ta'e sororoo yookiis qajeelaan tokkollee raawwatee hin jiru kanaaf kana siniin jechuun kiyyaa otoo ofii keessanii jallattanii osoo karaa tokko yaadaan jallattanii ilaalchaan jallattanii adeemsaan jallattanii osoo karaa tokko jallattanii jirtanii qaawwa namaatti quba hin qabina quba tokko qabde namatti malee arfansaa garuu sitti galagalee jira kan kee kumaatama hedduutu jira ati kan namaa tokko argite kan kee garuu kumaatama hedduutu jira siin jedha harki kee mataan isaa jechuudha
Kanaaf quba namatti qabu dhiisne nuti keessattuu uummanni Oromoo jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha karaa jaalas kan wal miidhus ta'e kan lubbuu walii balleessu nuyi ilmaan Oromoo jechuudha. Keessattuu jaarraa amma keessa jirru kana keessatti jechuudha. Kanaaf osoo wal jabeessinee wal tumsinee lafaan qina keenya wal gurrafannee inni dhiiraas ta'e inni dubartii walii wajjin itti fufne bareedaa isin jechuu barbaada. Tokkummaan immoo humna, tokkummaan waa diiga, tokkummaan waa ijaara, tokkummaan waa buqqisa, tokkummaan immoo waa jabeessa. Kanaafuu hiikaa tokkummaa fi tokkummaa lallabuu, tokkummaa barreessuu osoo hin taane tokkummaaf hojiitti hiikuun isa bu'uuraaf isa jalqabaa nuuf haa ta'u isin jechuun barbaada. Nagaa fi jaalalli inni hundumaa danda'u haalaa fi bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha nagaatiin naaf tura. Like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Keessattuu yeroo baay'ee jechuudha kan ilaalu namoota hedduu laayikiin garuu muraasa jechuudha. Like godhaa homaa tokkollee saantiiwwan dhufee siirra fudhu yookiin immoo saantiiwwan viidiyoon kun siirra kutatu hin qabu.